warri ijaazaa baatanii qalbiin nu cabsan jettanii lukayyuu suusiin cabsanii gaarii. Qalbiin nu cabe yoo ka jettan taate luknu yoo isin cabe gaarii. Isin baduurra maqaan nama baduurra mataan baduu wayya jette Oromoo. Warri ijaazaa hin baane ammoo maaliif akka qalbiin isin caben hin beeku. Ijaazaa fuulduratti bahuu kan barbaaddanii kaan waan isaan dhiifamee furmaani tokko hin argamu. Namni heerumuun dhaabbachuudhaaf deema. Wallaahi dhugaadhaaf jedhaan. Fuulduratti namni biyya alaadhaa deeme amma isin har'a kana nutuqan jettaniimi. Fuulduratti eegaa waggaa muraasan booda namnummaan dubara biyya alaadhaa deemtu guutumatti namni ajjeeffachuudhaaf deema. Guutumatti jechuudha. Sababni isaa maali? Sababni isaadhaa ijoolleen sagaagalummaan adadummaan baay'achaa deemu jira. Dabalamaa deemu jira. Deemee guutumatti namni biyya alaa deeme jennaan najisaa jechuudhaaf namni deemu jira. Har'a kanammoo namni dhisin naqqabee waan akkanaan godhina jedhee dubbachuun amma waan hammeenyaati miti. Har'a isinitti ulfaata malee boru isinitti mul'ata. Buknu isin cabee harka laman qabdanii miila tokkichaan qabdanii miila tokkichaan silaa gabbaa hin dandeessanii manatti osoo haftanii gaarii. Oduu ijaazaa baatan. Qalbiin isin cabee miti miili tokkotu isin cabee manatti haftanii sila gaarii. Maqaan isin baduurra mataadhaan naaf hin galle. Maaliif akka qalbiin nu cabee ustaaz qalbiin nu cabsiitan maaliif qalbiin isin cabe? Warra ijaazaa bahurraa haasa'uu jirra. Warra baheetiin dhiira birri nyaachisee akkasumallee sagaagalummaa dalagee waan hin taane dalagu. Abbaa warraatiin kabiraatiin heerumtee dhuftee eeyywaa. Ustaaz Awwal dhiifama naa godhaa afaatti qabee afootu naa jedhaa. Jara wanti aarsee maali beektu? Maaltu jira wanni asirratti ijoollee biyya arabaa warra kan ijaazaa bahus bakka lamatti naa baasaagaa. Tokko karakkateeti biyyatti galuurra jedhee badee hojjetataa jiru nagaan jiraati quba qabna. Tokko immoo duuriyichuma jira. Akkasitti addanaa baasaa ijaazaanii hundatti rakkoon ta'uu qalbiidha malee. Ijoollee mana xalagaa immoo wanni mufachiisu bakka tarii gaala ani nageenya gurri koo waan guraan nageen dubbadhu. Abumaas ijoollee biyya arabaa bakka isaan jedhan muraniiti. Mubaarak kawannaa biratti bahuudhaa miti. Siniifattu mura. Ijoollee biyya arabaa zinaa dalagdan yookiin ulfa baaftan bakka isaan jedhan qofa keessaa kutameeti viidiyoon tiktookii kan isiniin galleessinii yookiin immoo hin beektu ta'a. Kutameeti gadhiifama. Yeroo sana argite ijoollee biyya arabaa isa jedhuuf wanticha sana qofa dhageesse malee haasicha guutuun nageenye kanaaf mufatti ijoolleen biyya arabaa akkasitti quba naa qabaadhaa akkasitti walitti nu buusaa turanii quba qabaadhaa. Sahii. Jechuun waan jechuu barbaade ijaazaanii kan nama beekan biratti yookaan obboleessa ofii biratti yookaan abbaa ofii biratti baanii miti. Kana miti. Wanni jechuutti jirru kan nama duriyyeen mana qabattee teessee erga sana ammoo taraadhaan koottatilleen torban tokko guyyaa adda addaan qooddee fi akkasitti birri irraa saamtuudha. Warra sagaagalummaaf jecha yaa'uudha. Wanni haasaan isa kana. Isa kana irratti ammoo namni hedduun hin dalaga jedhanii dubbatanii jiran. Kun waan nama gorsu malee waan nama mufachiisu tokko illee hin qabu. Namoonni gaggaariin jiran Namoonni gaggaariin jiran. Namni rabbiif jecha jiraatu uf tiksee jiraatu jira. Kan mana hin baane illee jira. Kan ammas ammoo nama nagaa biratti fira ofii biratti baheetiin nagaan jiraatu illee jira. Isa kanaaf ammoo maaliif sagaagalummaa dhiisaan hun jedhan sagaagalummaa akkamitti dhiisaan hun jedha yoo jettan laa. San namni jedhu illee jiraatti fakkaata. Tasa ta'eetiin ammoo ijoollee biyya arabaa guutuutu akkana godhan ka jedhu sanii viidiyoo akkasiidha. Haasawa akkasiitii miti haasawiin asitti haasa'ame. Haasawiin mana kanatti haasa'ame haasawa akkasiitii miti. Haasawa waan warra sagaagalummaa dalaguuti. Isa kana ammoo dhiifamuudha qaba ammas dhiifamuudha qaba. Yoo wanni abaluu kana shakkina abaluu kana gaafa kana ture maal jedhame maallaqa lakkaa ture maal jedhame qoratama. Yeroo qoratamu kana keessa dhabame. Namtichi maal jedhe dhiisaa jedhe hundi keessanuu mataa keessan lafatti qabaati gadi ciisaa jedhe an hattuu kiyya argadheera jedhe dhagaha hattuu kiyya argadheera hundi keessanuu mataa keessan lafatti gadi qabaati naa ciisaa nan waraanee ajjeesaa dhiifama naa godhaa jedhee jennaan ummanni dhiifama sii godhee maalu dararta ajjeesi jedhaniin isin ajjeesuu jedhe hattuchaan ajjeese hundinuu murteesse lafa qabaagaa jedhee calliseetuma eeboo fudhatee bismillaa jedheeduma uummatarra fiige callise. Yeroo inni uummatarra fiigu hattuchi yeroo inni dhaqe bira ijjetu na waraane jedhee utaale nama keessaa fiige kunooti hattuun koo jedhee naa qaba. Nama kana hunda keessaa fiige jechuudha obbeeka. Warri amma akka amaarri jettu
fasi allabat zillaa ichilim namni dhuufu qabu utaalchan danda'u warri amma gadi ba'ee ustaaza Mu'aazitti duulaman dhiifama gaafattanii jennaan anuu sinninis ustaaz dhiifama maali gaafattu warra akka hattu ammaati warri amma iyyaa jiru kun ijoollee biyya arabaa mana madaam teessee ijaazaa kan hin qabne yaa rabbi jettee boossi wallaahi laazim yeroo wanna kanaa ka'e yaa rabbi jettee boossi mana jaazaa qabaachuun seeraa ijoolleen akka lamatti mana jaazaa qabaatti waa'ee biyya arabaa kana nan gaafattanuu sin eenyuun caalan beekaan ijoolleen Saa'udiittis ta'e Dubaayittis ta'e akka lamatti mana jaazaa godhatti inni tokko dararamteeti mana xalabaa dhatte sana dhagaha ijoollee mana jaazaa gosa lamatti naa laala isiin tokko dararamteeti yoon biyya nagalchi jedhe qaalittii kanaan rakkinatti galuudha abbaan kiyya sangaa gurguree biyyaa na baase liqeeffadheen biyyaa ba'e jetteeti of rakkiftee of dhiphiftee maal gooti baddi malee yookiin baalagachuudha yookiin immoo waan biraatiin miti dirqamteeti biyyatti galuurra waan ta'e dalagee maatii kootii godha jettee maatiidhaaf jecha garba of goote mana madaamiitii baddi baduu kana keessa qabamuu jira mana hidhaa keessa utuu laalanii kumaatama jira dubartii mana yaazaatii mana xalabaatii baddu jechuudha rakkatteetu jaallattee miti isiin maatiidhuma jijjiiruuf kaayyoo qabdi dhattee kaayyoo sii guuttattee galgalaa jirtu danuu jirti kanaaf walitti qabnee dhabsin kaan immoo ta'e jedheeti wal sossobee wal balleessuu wayii jira tokkotu shiishaa mormaan gaatteetteessi mana jaazaa keessa kaasatan Dubaayin keessa irra caalachuudha shiishaa haga dhaabasii qabdi sana xuuxaa miilarra kaatteeti kottuu bayii dalagataa jirraa mana xalabaatti 700 dalagdaa nu biraa 2000 jettee abaabbaltee baafti maallaqa isiin fudhattee dhuftee kaabutti dhageessanii maallaqa isii nyaataa dalagaa ergitee maal jettee waan akkasii danuudha akkasii deebi warri shiftaan ustaazota irraa goraa warri immoo nagaan mana jaazaa akkuma namma jedhe maatii keessaniif jecha yoom gale rakkoodha jettanii jaanfattanii baatanii mana jaazaa qabdanu rabbi isin gargaaru ijaazaan manni jaazaa ofiin utaalee naman qabu ofiin naman gudeedu manni jaazaa ofiin naman ulfeessu yoo immoo dhiirti tokko humnaan isin ulfeesse natti maanan saaxila rabbi isa taraa jedhe miti nan beeka akka rabbi isa taraa jedhes nama 100 dhabuurra nama tokko dhabne toobanna natti madda warri humnaan qabamtanii gudeedamtan kanaan achi wanni fokkotaa hedduutu jira ustaazota irraa goraati nabiyyi wayii kana booddee nu ergamu hin jiru ustaazotuma keenyatiyyuu daa'ee keenya xiqqoosi akka lamatti duulamaa jira tokko waan shahaadaasi Abu Mu'aaz irratti ijoolleen keenya hundi keessan haasaan koo dachaadhaan tokko inni hubattu jedhee yaada waan shahaadaatiin Abu Mu'aaziin ijaan argaa kan jibbu jira TikTok irratti gaddeebisee suuraa isaanii kana rabsaa oolu kanan dhaqee maal yoo na kabajje kaasi jedhee kaasu hedduutu jira kuni dhimma shahaadaati nan beeka sana keessa girrigirri lalee baay'ee machaa lakkuma jedhame girrigirrii kana keessa ustaazni kun shahaadaa irratti hojjetuudhaaf yoo duula banuu barbaadani jabaadhaa rakkoon qabu walitti gadi aana warri immoo ammallee nu bira hin geenye dubbiin kun nuyi dubbatamte jettani silamaa gootani of gaafadhaa malee Abu Mu'aaziin hin gaafatina ulfa baasuu soba kijibaa barreessame warri mana jaazaa ulfi ba'aa jira lubbuu ba'aa jira dhiiraaf dubartiin zinaa babal'isaa jira walii ciifamaa jira dhiirri tokko dubartii afurfaa fireendii taasifatee kan isii waliin beenne haraamaan halaala miti haraamaan ijoollee biyya arabaa rabbiin sodaadhaa barreessaa nan sobeyaan kan akka waan isin biratti haasaa jira mana baladhee irraa sa'ana malaqee waan Abu Mu'aaz jedhan sana viidiyoo barbaadeen irra deebi'ee jedhaan immoo kottaa naa wajjin duula bana dubartii afur baafateeti fireendii jedhama boo fireendiin isaa citu dubartii afur baafateeti tokko kamisaa tokko ji'a keessa kamisa tokko baati tokko kamisa taanu baati tokko kamisa taanu baati tokko kamisa taanu baati kaasatan Dubaayin keessatti maal as qabaachi na qabaa na qirqixaa hin jedhin warri moojjalee nama rabsitu tokko si laallatu maatu si iyyisiise
warri isa laallanne koo callisee taa'am warri isa laallatutu qirqixame iyya kanaaf akkastu jira ustaazota keenya rabbiinuu isinittiin fidinii viidiyoo ani qabadhee jiru bilbila kiyya keessa guutee jiru akki itti jiramu viidiyoo Dubai Saudi taa'ee Dubai taa'ee Qaataritti Kuwaitiin taa'ee Bahreenitti viidiyoo koolii bilbileeti qaama walirraa waraabee maallaqa walirraa nyaataa sinii galeera nageenya moo beekaa dhiiftan kana maaliif ittiin dabalii yeroo haasoftan yookiin ustaazota waa idaaseena waan akkana nu affeeraa nu naasofna nu affeeraati evidensii wajjin ragaa wajjin kunooti jennee sin agarsiifneeti maqaa wajjin suuraa wajjin sinii baafna viidiyoo walirraa waraabee maallaqa 200 wallaahi waan qalbii nama cabsu tokko sitti dhaggeeffadha hordoftoonni koo warrina jala dhuftan quba qabdu waan kana intala tokkotu intala wallaggaati biyya rakkoon jiru tokko maal jedhama Joordaan keessaa maallaqa ergachuu hin danda'amu maal gooti dhufteellee mana kootti bu'aa turan ijoolleen waliin bu'aa turre maallaqa buufnee kafallee fi kaanee funyaa qablee irraa fuune Dubaayitti ergatu warri Joordaan Dubaayitti maallaqa ergatanii fi biyyatti naa ergii jettiin viidiyoo koolii naan haasoftu malee jedhee viidiyoo koolii ittiin haasoftattee jennaan waan taasisee asirratti dubbachuuf afaan namaatiif safuudha waan godhee waraabee maal jedhee maallaqa galchuu dide rabbii jedhiyan viidiyoo koolii haasa'us suusiin qabu haadha kootu dhukkubfatti haadha koo hambisuuf akkasii wajjin ta'e rabbii jedhii maallaqatti naa galchii jetteen hin dide dhufteeti mubaarik akkas jettee dhugaa jirtu attimti mana banadheetiin waame hin dide dhufee si maaltu galchee naan jedhe natu maaltu galchee ummata keenya gaa'e birrii 100 wayi miti galchuu hin dandeenyu an 10,000 hin galche ijoolleen agalatooman 1,000 2,000 5,000 10,000 kennanii irraa kafalle jabaannee haadha qaqqabsiifne jechuudha haatillee rabbii rahmata sii dhaaba godhu hin darbite maallaqicha qaqqabsiifnee kokkee qabne in kafale xumurarra gaafa nu dhiisuu dinnu fidee kafale waan akkanaatu jira wanni fokkotaan danuu jira akkatti ijoollee biyya arabaa jennee dubbannu wanni immoo nu dhorge maali kayrii ijoolleen mana madaam keessa hojjettee shintibeetii namaa xaraddee masgiida ijaaruu rakkataa jira jennaan rakkataa gargaaruu kana gatiin itti dhiyeenyaan eenyuun caalattan ijoollee biyya arabaa beekaan miiliyoonaan irraa fuudhaa turre ijoolleen liibiyaatti qabame gara yeroo feesbuukis yeroo tiktookis hadhallee sagantaa jira jaruma rabbii gaditti ijoolluma biyya arabaa gadi abdannee turre caala kan gadi baane yoomi kan jarri miindaa fudhatanu jenneeti sinii galee sagantaa qabannan yoomi ijoolleen biyya arabaa dhugaan sinitti himaan yoomi ijoolleen biyya arabaa kan isin miindaa fudhattu 30 haga 5 fudhattu kaleessa yoo kana jira ture laayibira taayan miindaa jiratti yeroo qabanneeti bakka nu kennaa waan qabdan irraa jennee saamichatti jirra kanata afaan nu qabe malee wanni jedhanu danuudha ijoollee warri nagaa taatanii amma rabbi sina eegu mataa keessa dhahamanii ijoollee biyya arabaa tarraffame jedhame adda baafadhaa hin jarjarinaa xiqqoon jarjartu ijoollee biyya arabaa shiftaa jira ka dubartii boochisu jira ka ulfa baasu jira ka dubartii afur walitti qabee nagadu jira ana jedhe mubaarik yoo moragaa barbaadan amma yeroo ustaaz nu cufan manan bana kottaa dhagaha waa waliin beennu jechuudha kanaaf isi warri nagaan amma rabbi sina eegu warri baddee jirtu immoo toobadhu akkasitti wal biraa gallaa jechuudha ustaaza keenya seetan dheeressee dhiifama naa godha akkasi dhugaan jirtu tabaaraka rabbiin siyaa barakachiisu ayyee inshaallah dhaamsa gaariidha ustaaza rabbillee itti fufanii inshaallah akkasumatti dhaamsa asuma keessaan ammoo waa fayyadaaf isinitti haasa'u jirra dabalataan amma wanni isinitti haasa'u jirru kuni callisamee haasamuu fi miti dabalataan wanni ana ajandaa kana baneef durmaahu erga isaan bananii xiqqoo isii dhugaa jirtu kana bananii namni irraa of eeguuf haqiiqatti wanni biyya namaa keessatti namni keenya wal gochuutti jiru waan islaamummaan dhoowwu qofa osoo hin taane waan safuuyyuu cabsu waan safuu cabsu kana garii isaarraa kan hin beeknelleedha kaama dubbatamaatiin jiru waliigalatti meeqa isin hin jedhu ani wanni Abu Mu'aaz irraa dubbatanii warra ijaazaati waan warra ijaazaati boru isinitti mul'ata isinii galee boru isinitti mul'ata wanni kun akka dhaabatuuf gorsi amma qofaa miti
مبارك فات اللين ها دبتني من إسات التلين نمدك دبتشو وان درك أماتي يجول لنا مو أكا حواسك يسد دبيك أبدال اللين كوا دبتشو دنديسن وان كان رتوجتشون وان درك أمات أكا من تتلي أكا سبات التلي وان يكون وان أكا ملتو ديمو جر يجول لين كينيا بيالات أجرتو سبب نسين هيرو من أبا جرتوف سببا يجول لي نجاها إرّا يجول لين همينيا ملتا جرانيف ijoollee nagaar ijoollee hammeenyaa turra mul'ataa deemu jira miidiyaa irratti lafarratti saba saniif jecha ijoolleen biyya arabaadhaa fokkattuudha namni amma deeme ijoolleen biyya arabaadhaa hixee bultiidhaaf hin taatu yookaan ammoo nagahaadhaa miti jedheetiin haga namni beeku takka hatta ijoolleen biyya arabaa jirtu ijoolleen biyya arabaa deemte ijoolleen dargaggeessaa asii dhiifteeti biyya deemtee biyyaa fuudhu jirti sababni isaa maali sababa hammeenyi baay'ataa jiruuf طيب سبب إن إيجا هميني بقى هميني كان الرأي دبّة مالتو نما لولشيس هميني الرأي دبّة أنا مو أكتر أدانسك أبى ننجر خديجة أتي بدين دليني أتمو إبلو بدي دلي دجر تجر أمي دبّة مون دنداما هندندام بلا يورفه والمتك أبى دبّة نيتي إرجسني كيسة كل لاوات هندم أكاسي تبدأ ربي نسينا بركة تشيسو هيا وساد رب دبّة إن شاء الله نما توكو دبّة تشيسة إرجسنا نلين ساعتين نتكلم إن شاء الله جزاكم الله خيرا. إيجا قرصاتي في إيجا دبيتي في دبي أستاذ أول أبو معاذ دبي مبارك في دبي ورا دبتي دبين براوان دبتها في ثلاثة فكاتو. وان را دبتها متوقف رت أنا مهدو تفرد والله ميديا كان رت نما دران داعي نما قرص جنوي بين هدو تفرنه. فيديو كتمين شريعة إسلامك هم كيس جرا فيديو كتمين كأني أمة برجاجة سن شريعة إسلامك هم كيس جرا. أنوان ما قد قافين تتوقسانيشو. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا جل ربي. إبر نمنو ما نسلا نمن دران شيء كجري جل ديمي وعلى فتدون سوشيال ميديا في فيسبوك كان رتي صورة وموازي في سكرين شوتي فوري متنسي ياد في بها. تقف أنا من كنا حاجة في الشيء كم ما نفهم كل جاهلة رام جرشاتي. شريعة إسلامك سنجركوني. شريعة إسلامك ستي نمني تقو يونا مواهي متهي واحد دفر على لوكاب واحد دفر على لو برباجسا ربي القرآن ساكت ست إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا جري. نمني رب الرابع كنجرو أكاسيمي قرأ لمن ما يودي بنمي إرجما ربي ترى عليه الصلاة والسلام وعبي كنجرو ما إرجما ربي تكاغو يما كمي فوداني دبيتو كوسوا داني بافتين كمردي كنن كفوداني نما برجاجة سنجراني كوني وانا كمالنا مسال فتشيسو نمني مكا أستاذو تاتي وانا كنادا ليدن تكفى سال فتشيسين برباجس لقمان الحكيم عليه السلام المسايرو غرسو المكية يو نمني توكو إجلا مفكيس هباسي يجني رديم تيوسي تروفي إبالو تكنا نقول يوسين جد مرتين كنني جدين إجّي ساباته بويا واهمتا مرتين كنن جدين سبب مال جنان غنما إجنام هدو بلسه رفم ملا جدين إجنام لما صديق سباسه رفيه توفيه كرنا أجسني سداتف كي سباسه كوچكن فر راوتو ملا جدين نمني واغورس تو خراي دورا واغورس مال أما أسغباب سنة دو فيديو تنا علماء هدون الرابوه غويا عيداتين نمني غويا عيداتين موسيقى كونسرت غدا سعودي كوبسين ور سعوديتي علماء الدون را دبته دبيتها را عبدا كان جناني وان حررك تيف ردولاني جرلا ليه ما تقول في جوان تاريخ كيسان نفسنا جينا المسلمات وجبار لا مال جراني جبهاني مديرتني وجراني وان حررك تيف يبالون كانوا حررك تيف ردول مال فساد في وان حررك تيف مال تولفيت ايغو دبيتي ايغو علماء شامين بروك غار را دبتني جران إيران دابن يچو بهاني هلكن قوتو مركا سانيتي وان حركه تفرد دولاني ومالي تفرد دولاني دورا فساد كيساتي ابا في دمان تاني نمني غسم ما دا واهمتون جرو كوني مصيبه دا ينمني يبلو كنا كان تيدني مركان ديماني حرامت ديمون كوني دوغا ربي تو انا كملي فقطاتي غورسي كاليس غورسامي غورسا غاري دو غورسا جايباتي درغ جلقبر ادغي فتان يو هم بربا نفرن يتن يسو نرغ قبدن غارو ديبتاني مقانا ما فيديو كوكتاني مقان تاينا بلسنا استاذ ماس كونو استاذ اول كونو ورسلا كاليس دعوا كاليس لايف دغي فن دك غاري دغي فنني وني تكلن كي سابد انجو غنا ما قلقل شي انوار بلبلاني بويان جراني سعودي را دلان غنا ما قلقل بت اكانا نقولاني اك انو بويا جرا غنا ما قلقل نم استاذ شي انوار متا دكم ساجر ور سعودي تيمي دلا سعودي تيمتي اكانا نقولي اكانا ته نمني غنا ما قلقل بويا متا جروين اكانا نقولي yoo dhugaa jirtu dubbatanii arraba fakkaatti yoo dhugaa jirtu dubbatan nus obboleetti qabna haadha qabna obboleeyyan qabna obboleerraa dhalanne qabnani fasaada meeqaan osoo argamu namni yoo gadi bahee dubbate waahanii wannaa fiitiif namni akkana hidhee iyyuu warri wacu tokkoffaa yookaan warra gabayaan irraa wannaa itti lammaffaa yookaan warra sooshaal miidiyaa irra beekamtii barbaadu. Olomaayin akka gaarii gadi qabanii ganama galgala dubbataa jiran
waan jiru fudhadhaa irraa dhaabbadhaa yoo jedhan irraa dhaabbadhaa. Wanni biraatu haafu tadhoksaan dabalamu haaftuuti. Namni dheengadda laayivii bahee muuziqaa guyyaa ciidaatiin guyyaa rabbiin malaayikaadhaan xulleffatu guyyaa rabbiin gabrootan akkanaa lafarraa qaba jedhu fuula rabbiin kan kummaan rabbi xiqqeessuudha barkun. Eessatti biyya kam keessatti raawwatame kun? Takkaan nageenye ka godhes ka muslimas ka yaamames muslima warri yaames muslima warri hirmaatee warri jecha olomaayii gorsa olomaayii didee dura dhaabbatee arrabaan gabbahee illee ni saanuma. Osoo ijoolleen gara islaamaa dhufte meeqaatam wanni kun waan badaa jettee tammaan dhiyoo warrummaan ijoolleen dhiyootan gara islaamaa dhufte iyyuu ofii kennaa dhiyootan gara islaamaa dhufne beekumsa guddaallee qabaachuu qabu wanni kun dogongora jedhee osoo ijoolleen gara islaamaa dhufte mu'allafaan meeqayyuu waan kana dura dhaabbataa jirtu warri gabbahee waan kana godhe een hin dubbatan kana laale. Olomaayii irraa tarkaanfatuun ga'anii olomaayii arrabsan. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن فدا هاي يو علماء الدين قرطان يوان غرس مرتي علماء الدين قرطان نمني كمي غبينا ما غرس نن ابان فر ايجي ابان فر يسه دوغان هممون ران نم دبدي منجر كوني وربين غاف درو ارغما رب عليه الصلاه والسلام رت ارغي وانا بيوني مي قرت دومن يوم رجباتنا مربستان يوم رجباتنا مربستان يو كان متمتان حاجه سورن سنه بقول انت تنجرو خلبنا ما جفتان نم يو كان هند غوچكن رراوتني اجري ارغتا ور ربيتي غر ربيتي كن يا قياما شودا وجين كفا namni dhugaa himuu irraa deebi'u tokkolleen hin jiru wanni badiyoo himame fudhadha warri ammoo maqaa da'awaa waa himnaan gabbaatanii viidiyoo nama kuttanii maxxansan rabbii keessa sodaadha waan isirraan eegamne yoo waan gorsan dhabdan gabbahaati nama taariku salaat meeqatu ciisa gabbahaati da'awatti nama yaama yoo kaala dhaabbatanii warra tabliiqaatii fi warra maal ta'anii nama arrabsina yoo kaan ammoo osoo lamaa meeqartan baatanii dubbatan nama da'awatti yaamtatanii yookaan hulleen nu arrabsina waan rabbi nu laaffise waan rabbi nu beeserraa hin dubban waan badiyoo agarre hin dubban namni kamuu hin dubbata waan argachuudha yoo danda'e harkaan dhoorga yookaan ramaan dhoorga akkanaan yookaan qalbiin jibba kuni marrinuu waan rabbiin itti nama ajaji kanaan alatti waan rabbiin itti nama ajajirraa namni yoo waan rabbi sabeessirraa nama beeksise ka'ee namatti hime kun badiin qabu lakkiin dubbatinaatii marruu waliin banna yoo jettan yoo taatan kun ammoo wanta sallee tahuu danda'u miti ustaazonni kenna gorsa gaarii dhaaman obboleessi kenna mubaarak akka gaariitti dubbate akka gaariitti waa meeqatu jira barra waa meeqa kun gaafadhaa ijoolleen sooshaal miidiyaa tun hedduun calliftee qabattee taa'aa jirti malee waa meeqa argaa jirti barra kana waan ta'eef maaliif warra biyya arabaa qofaa maaliif warra biyya irratti xiyyeeffatame yoo ta'e warra biyya arabaa yoo rabbiin fakkeenyaaf namni gorsi tokko yeroo bakka tokkoof gorfame bakka marawanni kun hin jirtu jechuu miti namni Itoophiyaa illee maqaa dhee gorsuu danda'a gorsi rakkoon Itoophiyaa qofa jirti jechuu miti indeegatanimi kana waan ta'eef yoo badiisan keessa jiraattan irraa dhaabbadhaa gabaabattoonni jedhamu kana yoo keessa jiraattan irraa dhaabbadhaa feetu Saudii jiraadhu feetu Dubaayii jiraadhu feetu Ameerikaa jiraadhu feetu biyya kamuu keessa jiraadhu Antarktikaa Awustiraaliyaa jiraadhu yoo gorsi si kenname gorsi si gorsanimi fudhadhu jecha rabbiiti fuula rabbitti itti milkaa yoo khayrii daleedee fuula rabbi dhufti namni dachaadhaan argatu si yoo irraa deebitellee badii teeti namni duudatti baatee deemu si sitti manii jiran rabbiin ambiyoota kana dura erge rasuloota kana dura erge hunda isaaniitu in alayka illa albalaagh وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله يشاطرا نمت جيساني أصوات تماما نبي الله نوح عليه السلام يوقف كينا فرني وقع ميقو دبتان وقع إبا سقلي في شنطة مدعوا قرن وقع كان هندو إنسان ينيف مالي أمة ركوكي ساباسوف واني قياتو كنا موجه سومالي ومرة ما جرى يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعيدنا كنت من الصادقين جرنين ما جرى نوح نو مرمي كيس دانغانو دبرتي يوان دبتو كن لغانا تاتي أما نتبوسي دانين رب اللي نكسان جران إن إيف نيتو مرة غلانا إنسان بلس كان وانتي بدين تو قوة لغامي يور راسن قرسان رارا بدا هن فين ويوجد تنمو رب إنسان بلس كان أنا كانوا مجرى أستاذ الرابعة ورّي واغورسان ربي كان صدارنا يرو واغورسيتان فيديو نما خطاني ولي قدن فيقنا يودن دي تنبها دعوا غورا والرغافة يوتن علماء ميقدور دابتي غورسا كان وانا كان را دابدا جناني دبتن والرغافس غبهين دبتن تو الرباني كراكا من ديمان الرهد وروان كان وافرسو يوكا ور منافقات ور ارغما ربي له دبساتوري ركساتوري منافق فيتو شيخ فينجدي فيكوان فيتو فينجدي نمي دبينا ما كوتي ديمكم منافق مر عملي وان براتي متيجو كان وانتيف ربي كان صداردا ربي كان صداردا